Nagaan isiniif haa baay'atu hordoftoota TV lattu ano obboleessa keessan hojjetaa wangeelaa ergamaa taarikuudha. Amma kanan achi as bahee fi waldaan keenya waldaan lattuu Hafuura Waaqayyoo addunyaa Naqamteedha hundeeffama waggaa 5 sababeeffachuudhaan amajjii 23 haga 26tti kan turu sagantaa hafuuraa guddaa isiniif qopheessitee jirti. Waldaan keenya kun tajaajiltoota bara kana keessa Waaqayyo nuuf kenne affeeruun dhangaa hafuuraa guddaa qopheessitee waan jirtuuf hundumti keessan argamtanii hirmaattuu eebbichaa akka taataniif isin affeera. Kaleessa kan ture har'a kan jiru boris itti fufee kan jiraatu Yesuus.